Maal tokko jiramu? Dhukkubsataa malee mana keenya maaltu dhufare? Fayyaa maal jiru? Maal rakkoon kee? Gaawwaniin sirrii miti sirreeffadhaa gaawwan keessa sirrii miti. Dhalatu. Waan ani qabda fakkaattu. Aariin qabu dhukkuboota kun na arsee malee. Maal? Maal taatette? Inna dhukkubinaan dhufe yaadamuuf. Dhukkubinaan dhufe yaadamuufi? Maal taatee san jedhee maal taatee dhufte jechuun koo maal taatee dhufte maal jechuudha? Maal keessatti dhaga'amaa jira jechuudha? Akkasii bakkumti namni kun jiru hundumaa na dhukkuba qaama koo mataa koo miila koo hundumaa. Bakki nuti naannoo kun hin jirtu miti amma maal sitti dhaga'amu jaalatti dubbatu obboleessu. Mataa koo na gubaa, ija koo na dhukkubaa, garaa koos dugda koos hundumaa na dhukkuba. Ija kana ilaaluu baay'is taate namoota. Lakkii takka takka duruun fadhii man darbaa nama man danda'e. Maali kadhattu dadhabbitti si dhukkub? Nama rabbiin kadhattu. Inuma kadhadha yuutii. Maal kadhattaa? Boof kadhachuu tokko miti. Inuma kadhadha amma na dhukkubee natti Ajjettanii mana qorichaatti kadhadhaa jechuudha. Tole kama. Amma sirrii yoo bira kan wanti kun sirratti mul'achuu eegala. Guyyaa sadii afur ta'a. Guyyaa sadii afur ta'a. Lubbuu ofii hamaaf ta'e hafte. Anu akkasuma jedhee ture natti cimnaa nama dhufe nama har'a boru fayyee jedhee tumanii otoo dhufeen ture amma immoo natti cimnaa nama dhufe. Natti cimnaa kan lubbuu si keessaa baasee jirtu. Maal daftee dhuftu? Maal hojjette? Maal jette? Ammayyuu du'ee kun erga dhufee na yaalaa kadaa. Bachaa sanuma keessa irraa. Mee utuu sun hundura waan gootu yaadatte turte dhagaa kam eessa keerraa eessa kamis jalqabe beektaa? Otoo na dhukkubin dura maal dhukkubsadhee beeku erga na dhukkubin dhukkubsadhee malee. Akkaam dhukkufanneeti? Takkaama dhukkubsadhee beeku. Maaliif hin dhukkufan? Dhukkubsachuus nan qabaa hin qabu. Nama yeeti? Uumama addaatiin haa dhukkufatu. Tole dhaayi. Amma qorichuma wayii naa kennaa kamaaloo dhuguufanii qorichuma wayii mana laattan maal ta'a? Qoricha? Wanta akkas jedhamu jiru. Qorichi koo cunqarraa kee al tokkotti iddootti jigee bu'uun dinqii si dabala. Daftaruu barbaadan guyyaa lama sana tokko jiraachuun barbaadu. Tole ka erga qorichi cunqarraa namaa miidhatee marfee immoo naa kennaa kan inni cunqarraa biraan ga'u fakkaata. Maal taate nama cucuuqu? Marfeen si ajjeesaa. Dhaqee keessa gurmurra zamee si ajjeesaa. Waan akkasii waan jaalamni maa biyya adda waan akkasii qosirraan eegamu. Isin mee koyi nutu sin akka ammoo sin ta'u akkamaa. Waan nama dura buutanii akkas godhatu sin. Sirnaan waan ogeessi isinitti himee fudhaati mana keessatti galaa. Mee ittiin sii godha. Qorannoo sii godha beesi. Tole isuma barbaade. Maal taate namti? Kun nagaa miti? Achuma dhukkuba eegalu. Eessa keessa dhukkubaa? Maal ajjeestan? Ati tokkolii mataa keessa tokkolii guddaa qabdi. Hin ba'an immoo danda'an yaabamee qoricha sanaa kenna. Akka qabu immoo beekte? Kasii? Nama ijoollee taa'e? Yakkii ani nama miti seetan wajjin waan oleen beeku obboleessa kun. Inni dammoodha? Bishaan? Tokko. Karaa bishaan. Taa'e kan bichoomaa ta'e? Ati sammuu keessa deemti. Shongaraa keessa deemti. Maal si geessiif? Fayyuu naa wayya. Fayyuu naa wayya? Akka kanatti fayyadamu miti. Akka kanatti qofa fayyuu jedhamu.
Yoo itti dhiiga laala maal ta'a sammuu keessa dhibteeti baasuus jedhe. Na ajjeesuufis waan kun waan nama ajjeesu. Akkas miti wanta waan safaruudha kuni. Ko'a maal safara reennoo wanti itti bara kanaan. Masa kana akkasuma itti ilaaluu hin dinyare. Ija keessi ilaala sirriittis jedhu. Obsi namicha wabbina rakkisanii nama inni mataa inni eegala. Anoo footoo ka'uun jaalladha. Footoon kun jabee ilaala. Maalin reenu immoo. Dhaqni fayyadee dhaqni yookaan deemu. Original kini wayii marfee. Fayyadee fayyadee. Wayii yaa. Nama akka feetee yaadu dura harma isaa cufanii madhiisu wayii. Dhaqni naan akka biraa naaf seensaa. Tole kasih mau gak cukup setengah kota kan kasih. Apa yang bisa bikin